Guys, nagaan siniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha galata waaqayyoo. Egaa biyya Arabaatti illee wookii jaruma faana konkolaataadhaan baana. Itoophiyaa keessatti immoo miilumaa wookii baanee jirra. Yeroo hundumaa galgala sa'aatii 11 kaasnee amma naannoo sa'aatii 12 amma naannoo sa'aatii 1tti deddeemna jechuudha. Ispoortiidhumaaf jennee deddeemna. Haana seennee abbaa manaa kiyya innee deddeemna kunooyi. Otoonni makiinaa qabaate akka kana deemsi miila nun dhukkubsu ture. Iddoo bashannanaaf haa deddeemna. Homaa miti ka gaafa qaniin bitanna konkolaataas isiniin jedha. Har'a kophaa miti nama biraas qabna kunoo mucaa obboleessatti naaf oolu baay'ee jaalladhuuf kabaju qaalii maqaan isaa Bojaa jedhama. Isa faana wookii baane dhugaa dubbachuuf lafa dheeraa deemne. Anatu viidiyoo gabaabaa waraabe malee baay'ee deemne. Baay'ee deemsa sitti bareera. Anuu fi kodha deemsa baay'een jaalladha. Yaani humna qusadheen dhufee natti fakkaate biyya Arabaatti mana teessumaanii. Hanga isaan dadhabanitti nani deema. Anatu irra deema jechuudha warra dhiirotaa kanarra. Akka kanaa qilleensa fudhachuun gaariidha. Yeroo hunda mana taa'urraa deddeemanii sochii qaamaa taasisuun qilleensa galgalaa kun qabbanaadha fudhachuun namatti tolaa. Isiniin jedha. Kuni buraayyuu duwwa isaatii yaani baadiyyaadhuma fakkaata. Daandii makiinaarra osoo hin taane duwwa mijata. Wookiin akkasiin isiniin jedha. Amma yeroo naasaa jiru tachaan jiran ture konkolaataa qabaattee utuu nama abbaan manaa konkolaataa qabaadhin akkatti deemaadhaan tachaa jira. Yaa waasan amma haasa'ullee isa yeroo sanaa miti. Yeroo sana baay'ee kolfaa waan jiruuf anis jeeqaa waan hin jiruufi sagalicha irraa balleessee kinoo amma isinitti haasaa jira. Isaan dhuguma isa hoggus jettu muluu gadhiistedhanii baay'ee qaanaanii na baqachaa jiru jechuudha. Tachaa waan hin jiruuf amma dhuguma kana miidiyaa irratti gadheef taamaa maqaa nu balleessita faayichaa jiru jechuudha. Garuu qoosaadhumaafanii isiniin jedha guys. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Mootonni lafarraa jirra ofiin jedhanii warri aangoo qaban beektonni addunyaas kalaqaa haaraa fiduuf yoo harka ol qaban baran yeroo keessas isa garasitti sanyii lakkaanii warri dhaala qaban kan mootummaa isaanii addunyaa dhuunfatee adiidhaaf gurraacha miila tokkoon dhaaban bara har'aa kanas G7 jechuun mootonni addunyaa kanneen wal gurmeessan ardiiwwan torban ishee aadaa tokkoon dhaabuuf buusanii baasanii yoo haala mijeessan jechuu yoo dhaadatan olaantummaan keenya sichuu itti fufa. Kanamaaf dagatan kallat isaan godhee isaan qabbaneessu du'atutti dhufa. Inni anjira jedhee harka mirgaa ol kaasee fakkarsuun aadatu. Darabeensaa keenyaan du'ee biyyoota seenaa nu yaadatu. Waaqayyoon alatti cimaan eessaa ba'e maal ciminni namaa? Lubbuun keessaa baanaan amma reeffatee biyyoodhaan makama. Sadarkaan daballaan kooree qaandillaa'ee gubbaa sana of kaa'a. Lubbuun keessaa baanaan namni du'a booddee soora hirmaata. Namnarra miidhagee urgaa shittoo isaa ofitti nama harkisu. Utuu amma duree yeroo xiqqoo booddee foolii jijjiirrata kan nama rakkisu. Hamma fooniif lubbuun wal keessa jirutti miidhaginni namaa daangaan isaa muraasa. Afurri isaa yaanaan akka tokko ta'ee aja'aan foolii isaas biyyaa nama baasa. Innarraaf tottolchee sheeppii qaqqajeelchuuf utuma beela'uu minaan malee oolu. Iji garagalee garaan isaa bokoke miilli immoo qallatee namallee rakkisa saaxiniitti galu. Uffannaa jijjiiree nama biraa ta'ee dhiqadhuu naqabiin kan deemu bakkaafa. Miidhaginni isaa awwaalaa asitti baay'amaaf tottolchuun isa booddee nafa. Du'i beellamatee har'an dhufan jedhu yookiin borna eegi. Karoorri diriiree mul'atis dhifamee karaatti afu akeeki. Maatii nagaa qabu tokko keessaa butee gaddaan isaan dhaalee ayyaanarraa kaasa. Utuu haadhaaf ilmoon walitti bu'anii gidduu isaanii galee gargar isaan baasa. Ofirra gattaa'ee nan dadhabin jedhu oliif garjooruudha halkaniif guyyaansaa. Nama fayyaa qabu lubbuusaa taasee karaatti hambisuudha gara jabinnisaa. Wallaalaa kurkuraa kan afaan oomachaaf xiqqoo garaa laafee jiraadhuun jedhuuni. Qorqaa falfalliidhaan sardee isa qaba akka namni bo'ee wayyoo jedhuun. Fayya buleessa isaan nama qosii hin qabne amma lafaan na'ee karaa irratti ajjeesa. Sagantaa diriiree wixineeffamellee nama harkatti dheedaransaa balleessa. Gochanni raawwate duras dhageenyerra wanta suukanneessaa mar'ummaan dhukkubsu. Maatii irraa fixee daa'imman wallaaloon lafa onaa keessas yemmuttii bittimsu. Umurii dheerachuu yoo lafa guuranis du'i yoomuu nafu yeroo eega malee. Tooraan deemee hunda waliin ga'a. Kan milqeef hin jiru tokkollee. Beekumsa horatanii sammuu fagaatanii haara galfatanii yoodhuma boqotan. Ogummaa dandeettiin du'a nama oolchu jalaas miliqanii tasuma hin dhokatan. Kan hafee jiraatee laba tattaanutti jiruu isaatti fufu
dhufu waaqa malee hin jiru. Wanta irra mul'atee ajab jechisiisu barbadaa'ee bada iddoo masaan jiru. Bakki turistiidhaaf haalli isaa mijatee daawwattoota hedduu ofitti harkisu. Honee golgolaa'ee boolla koosi ta'a bakka konkolaataan balfatti lakkisu. Lafa keessaa ka'ee dhagaan ijaaramee gamoon samii keessa qaariyoo liixatu. Huursee lafa dhiiqileetti dhidhima gaafa lafti tollatee jalaa sigigaatu. Dho'insi volkaanoo garaa lafaa keessa hafuura guddaadhaan samiitti afuufamu. Haara suukkanneessaa asii ol facaasee ho'a guddaadhaanis yommuu ol baafamu. Balaa sodaachisaan kan kanaan oliyyuu biyya keessaaf bakkee yoodhuma mudatu. Akka ji'a darbee taateen tokko kan nama naasisu yoodhuma mul'atu. Hundumtuu raafamee lafti baqaa dhibee abdiin cooree taatee lubbuu yoo argamtu. Warra waaqayyoodhaaf bitamanii jiran yoo maal ta'e maaluu amaan hin argatu. Hamma kana keessaa namni bannaa dhabee oodee wal goomata. Kan yoomillee du'ee walitti hin deebineef lolee wal komata. Tokko jira akka wanta du'ee lafarraa hin darbine kan waan namaa hojjetu. Jallina akka ta'e sirriittatuu beeku iddoo salphinaarras kan dhaqee ejjetu. Kun gootummaa miti ija jabaatanii jallina hojjechuun bor nama gaafata. Wanta gaarii hin taane amaleeffachuunis gaaf tokko akka tasaa nama galaafata. Dhaala abbaa kootii qabiyyee haadha koo jedhee kan wal lolu daariirra dhaabbatee sobaan dhugaa ba'ee beeka akka jedhuuf qarshii dura qabee alagaas gaafate. Seerri ofii ijaan qabu akka wanta argeetti ragaa nama sadii murtii raggaassa. Somni ragaa argannaan seerri dirqama isaa dabbiitti kennu dhugaatti agarsiisa. Maarree kana miti namni dhugaa qabu imimmaan lolaasee boo'ee xuruurfatu. Kanaaf abbaan sobaan dhugaa ba'ee gaabbii keessaan baane taa'ee gudunfatu. Du'i mareen qabu tokkummaa namaattis walii galuun fedhu. Inni carraa argannaan gonkumaan tuffatu guddaaf xinnaan jiru. Kaaree ammanaa jedhee qabiyyee lafa isaan kan boonee of wallaalu. Kun hundumtuu hafee waan meetirii lamaatti qotanii awwaalu. Itti awwaalamanii irraa ka'u malee lafti hin awwaalamu. Akka albuuda biraa boca hin jijjiiran lafti hin wallaalamu. Baay'ee sooramanii qabeenya amma qaban walii wallaalanii. Ta'us yoo kooranii abbaadhaaf haadharraa waan jiru dhaalanii. Baay'inni koofii madaaliirra darbee kumaan lakkaa'ame. Tokko otoo beela'uu anumaaf haa ta'uuf qabeenya ol kaa'ame. Hammam yoo sooramanis gammachuu hin argatan kiristoosiin malee. Gamoo darbee olaanaa keessa tuumachiisuu bula riba malee. Eegduun mala namaas waanuma jiraateef galataan guutamee waaqa isaa faarfata. Inni eegsifatu immoo fayyuma jeeqamee jireenya tuffatee du'aaf karoorfata. Jireenyuma akkana inni hojjechiifatu nagaa guutuu hin qabu haara galfii dhabeenyaarri guduunfama. Inni hojjetuuf immoo nagaan isaarraa hafee kolfaan lafa ciree gammachuun guutama. Harki caalu hiyyeessaa bor akka jiraatu ofitti dubbatee kan of amansiisu. Garuu inni qabu dhugumaan jiraadhaaf shakkii ofitti meeti kan of dhabamsiisu. Wal jala fuudhama jireenyi lafarraa. Wanta nama dhibu baay'ee isaa agarra. Kan dandeettii qabu mul'ata hin qabu waan gara fuulduraa. Kan dandeettii dhabu mul'ataan badhaadhee yaadaan of gurgura. Lachuu galma gahuun baay'ee itti ulfaata. Jooree bujuun jira. Kaanis garaa keessa qajeelummaan guutee gammada waan facaase hammatee. Kaanis jalloota wajjin hidhannaa cimsatee oduusaa odeessee jedha baratu hammaate. Namni walii lama hunduu tokko miti hojii isaa gargari. Kaan jedhee kadhata abaluu nan cabsaa yaa waaqna gargaari. Kaan dhaloota qaruuf irriba isaa dhabaa baay'ee maliphatee. Kaanis karaatti deebisuuf harkaan nama qaba qoricha dibatee. Kaan garaa isaa guutuu hiriyaaf gammadee waaqayyo waaqa isaaf galata dhiyeessa. Jiraan tokkos akkam nama taatiif quba ciinnatee hudhee of balleessa. Kaanis garaa keessa hammina kuufatee sobee ilkaa yaasee walii wallaalfata. Akka warra gumaa yaadaan buusee baasee dhoksaatti wal miidhuuf waliisaa iyyaafata. Wanti karoorfamu waaqayyoon alatti beenyaan dadhabbiidha. Hammam hojjetamus fiixaan hin baafamu mata dhukkubbiidha. Waaqummaa waaqayyoo laphee namaa keessaa guddaa miti taanaan badaa bu'aan qabu fira namatti taanu kumayyuu qabaannaan jennee mata duree keenya kan qabannee dhufne asirratti dhaabna. Yaadas ta'u gaaffii yoo nu gaafattanis fedha guddaa qaba. Kun immoo gaayis gaafa mana obsee deemnudha. Obsee shawaa beektu galtee turte. Boolitti illee dhaquu hin dandeenye mana ishiitti hidhannee abbaa manaa kofaana hidhannee konkolaataa keessa irra jechuudha. Keekii xiqqoo wayii qabadhee fi dhaqee akkasii kuni makiinaa keessadha xiqqoo nutti mijanne konkolaataa keessatti waraabuuni. Kun egaa achi ga'u geenyeedhaan xiqqeessee waraabii obsee faana gaafa wal agarru guyyaa gaarii yeroo gaarii dabarsinee dhugaa dubbachuu fi namoota waaqayyoo waldoota isaaniitiin illee guyyaa sana akka carraa guyyaa tokko kadhanniin ture faarfannaaniin ture baay'ee yaani konfiraansii nutti fakkaatee waaqayyo guyyaa bareedaa nuuf kenne.
Egaa kana boodas immoo obsee faanatti fufnee viidiyoo yuutuubii koratti sanshiirratti akka hojjennu abdii qabna. Isiniifis illee waaqayyo guyyaa kana fidee akka wal agarru obboloonni koo baay'een biyya galuuf kan dhiyaattan isiniin jedha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Viidiyoo kana